oduu teenya jalqabaatiin Israa'el haleellaa cimaa Siiriyaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Haleellaa cimaa xiyyaara waraanaatiin raawwachuu Israa'el booda Qaataar dhimma kana balaaleffatteetti. Israa'el kaayyoon isiin haleellicha raawwatteef maali? Gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin Ministeerri muummee haala addaatiin gowwoomfamuun dhaga'ame. Yoo aangoo biyyattii kan qabatan Ministeerri muummee UK dubartii sobaan itti dhiyaatte waliin bilbilaan haasa'aa turanii jedhame. Ji'a tokko osoo hin guutin akkamiin namaan gowwoomfame? Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo pirezidaantiin Turkii biyyi isaa marii Ameerikaaf Iraan irraa qooda fudhachuudhaaf qophii ta'uu dubbatan. Faallaa kanaa pirezidaanti Tiraamp mariin tokkollee Iraan waliin hin jiru jedhan. Iraaniif Ameerikaa irratti dubbiiwwan wal dhahaa pirezidaanti Tiraamp dubbatan bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Egaa akkuma waadaa isiniif galle odeeffannoo biyya alaa qofa irratti xiyyeeffannee gabaasa tokko qabannee dhufneeti jirra. Kanneen ammoo odeeffannoo biyya alaa nu biraan gahii jettan YouTube kana subscribe godhaa. Odeeffannoon teenya ammatti isin biraa akka geessuuf ammoo mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu san banadhaa isiniin jenna. Kallattumaan gara oduu biyya alaa guutuuttiin isin dabarsa. Oduu teenya jalqabaatiin Israa'el haleellaa cimaa Siiriyaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Haleellaa Israa'el xiyyaara waraanaatiin raawwatte booda Qaataar dhimma kana balaaleffatteetti. Baha jiddu galeessaatti waraana guutuu babal'isaa tan jirtu Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa biyya ofii fuureefu bayyanataa jirtu Siiriyaa irratti gaggeessaa jirti jedhame. Biyyi tamuu ollaa kootitti waraana qabaachuu hin qabu tan jettu Israa'el haleellaa kanas kaayyoo ishee galmaan ga'uudhaaf akka raawwatte himteetti. Haleellaa ammaa kanaan xiyyaaronni waraanaa Israa'el misaa'ilota 8 buufata xiyyaaraa waraanaa Abu al-Duhur kan naannoo Idlib keessatti argamu irratti darbataniiru. Haleellaa kanaan daandii xiyyaarri irraa ka'uuf irratti bu'u ranweey fi kuusaawwan meeshaa hedduun isaanii barbadaa'aniiru jedhameera. Garuu namni du'e yookaan madaa'e ammatti akka hin jirre miidiyaaleen biyyoota lamaanii jechuun kan Israa'elis ta'e kan Siiriyaa gabaasaniiru. Haleellaa kana raawwachuun Israa'el maaliif ammatti barbaachise kan jedhu gabaabinaan erga mootummaan Bashiir al-Assad kufee booda waraanni Siiriyaa inni haaraan humna qilleensaa isaa deebisee ijaaruuf leenjii ariifachiisaa eegalee jira jedhameera. Israa'el dandeettii waraanaa qilleensa Siiriyaa kana guutummaatti diiguu akka barbaaddu ibsameera. Keessumaa nageenya kootiif maqaa jedhuun Siiriyaan tasuma waraana tokkollee akka hidhattu dabrees immoo humna qilleensaa akka hidhattu Israa'el hin hayyamtu. Buufanni xiyyaaraa waraanaa kun daangaa Turkii irraa kiiloomeetira 70 qofa fagaatee kan argamu yoo ta'u, Turkiin naannoo kanatti humna qilleensaa ijaaraa jirti sodaa jedhus qabdi Israa'el. Turkiin buufata kana deebistee ijaaruudhaaf qophii erga gooteef ergamtoonni waraanaa ishee erga daawwatanii sa'aatii muraasa booda Israa'el haleellaa sanaas raawwattee jedhu miidiyaan Al Jazeera. Israa'el Turkiin naannicha irratti humna waraanaa ishee akka hin guddifanne akeekkachiisa laachaa akka jirtu gabaafameera. Haleellaa amma raawwatameera jedhame kana booda mootummaan Qaataar ibsa baaseen dhimmicha mormeera. Qaataar weerara waraanaa Israa'el buufata xiyyaaraa waraanaa Siiriyaa irratti raawwatte nan balaaleffadhaa jetteetti. Ministeerri haajaa alaa Qaataar ibsa miidiyaa hawaasummaa isaanii X gubbaatti maxxansaniin Israa'el birmadummaa biyyoota naannichaa daangaa malee sarbuun ishee humnaan dhiibbaa uumuudhaaf yaaluu fi seera idil addunyaa tuffachuu ishee ifatti agarsiisaa jedhaniiru. Ministeerichi itti dabaluudhaan Qaataar yoomiyyuu Rippaabilika Arabaa Siiriyaa cinaa akka dhaabbattu mirkaneessanii mootummaa Siiriyaa waliinis tokkummaa akka qabduuf birmadummaa biyyattii kabachiisuudhaaf waan danda'amu hundaan akka deeggarru irra deebinee mirkaneessina jedhaniiru. Ministeerri haajaa alaa Qaataar. Oduu biraatiin Ministeerri muummee haala addaatiin gowwoomfamuun dhaga'ame. Dhiyoo aangoo biyyattii kan qabatan Ministeerri muummee UK dubartii tokko sobaan itti dhiyaatte waliin bilbilaan haasa'aa turanii jedhame. Haaluma kanaan Ministeerri muummee UK Andy Burnham dubartii sobdee ani itti gaafatamtu waajjira pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jette faana ergaa barreeffamaa wal jijjiiraa turuutu gabaafame. Waajjirri masaraa UK Downing Street qaama nageenyaa odeeffannoo kana ilaalchisee yaada kennuurraaf qusateera. Websaayitiin oduu kanaa Politico akka gabaasetti Burnham nama ani Suusii Wiils jettu waliin hanga ishee shakkee nama sirrii akka hin taane baruutti waliin dubbachaa turuu fi ergaawwan muraasa qofa wal jijjiiraa akka
ture ibseera. Dubbi himaa mootummaa dhimma nageenya biyyaalessaa irratti deebii hin kenninu jechuun hubachiiseera. Ergaan Barnaamii fi nama sobee itti haasaa ture kana barreeffama ta'uu fi dubbiin biraa akka hin turrees ibsameera. Ergaan hiikaa guddaa qabu hin turre ergaa barreeffamaa qofa, shakkiin uumamnaan immoo ergaan kun qaama dhimmi ilaaluuf gabaafame jedha maddi kun. White House dhimmicha irratti ibsa BBCdhaaf ergeen taateen kun bilbila wiilsi butame waliis hin qabatu. BBC'n dhimmuma kana irratti amma dura akka gabaasetti FBI bilbila wiilsi haak ta'ee ture qorataas tureera. Kun ammoo caamsaa bara darbee keessa ture. Barnaham kan amma gowwoome kun ofiifuu aangoo qabatee ji'a tokkos hin geenye. Ministeerri muummee UK amma gowwoomfamaa jiran Andy Barnaham kun aangoo kan qabatan adoolessa 20 ture jechuun ji'a tokkollee hin dabarre. Qondaalli paartii Leebar kun paartii isaa keessatti jijjiirama ta'een muummichi ministeeraa duraanii biyyattii Keir Starmer erga hojiirraa ka'anii booda Andy'n bakka isaa bu'uun aangoo biyyattii dhuunfatan. Kan sidhibu ammoo muummichi ministeeraa biyyattii kun erga adoolessa keessa aangoo qabatanii ji'a osoo hin guutin dubartii fakkeessitu kana waliin wal qunnamanii jedhameera. Dhimma kana mootummaan UK'tiif akkasumas ammoo FBI qorannoo gaggeessaa akka jiran amma gabaasni The Economist maxxanseen mirkaneessa. Oduu teenyaa xumuraatiin. Pirezidaantiin Turkii biyyi isaa marii Ameerikaatiif Iraan irraa qooda fudhachuudhaaf qophii ta'uu dubbatan. Faallaa kanaa pirezidaanti Tiraamp mariin tokkolleen Iraan waliin hin jiru jechuun haalan. Haaluma kanaan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan haasa'uun muddama Ameerikaatiif Iraan jidduu karaa mariitiif dippiloomaasii furuu akka barbaachisu gaafataniiru. Erdogan Turkii marii kana itti fufsiisuudhaaf tattaaffii taasifamu keessatti qooda fudhachuu fi deeggarsa guutuu teeknikaa kennuudhaaf qophii ta'ullee Tiraampitti himaniiru jedhameera. Waajjirri pirezidaantii Turkii akka beeksisetti haasaa bilbilaa kana keessatti Erdogan Ankaaraan tattaaffiiwwan nagaa deeggaruudhaaf qophii ta'us mirkaneessaniif jiru jedheera. Muddama Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru keessatti dippiloomaasiin furmaata olaanaadha kan jedhan pirezidaantiin Turkii mariin itti fufuu akka danda'u ni abdanna. Turkiinis tattaaffiiwwan nagaa kamuu ni deeggartii jedha ibsi waajjira pirezidaantii Turkii irraa laatame. Ankaaraan yeroo ammaa Waashingitan akkasumas Teheraan dabrees ammoo biyyoota jidduu seentummaa taasisaa jiran kanneen akka Paakistaaniif Kaatar waliin qunnamtii cimaa qabduun kanneen marii fi araaraaf jaarsummaan gahee ba'uu danda'an keessaa tokko taateetti. Mariin Ameerikaaf qaamolee mootummaa Iraan garaagaraa jidduu jiru yeroo ammaa yeroo kamiyyuu caalaa cimaa ta'uu akka danda'u Ameerikaan ibsiteetti. Haa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimmuma kana irratti ibsa kennaniin mariin tokkolleen Iraan waliin akka hin gaggeeffamnee fi kanaafillee qophii akka hin taane dubbatan. Miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social gubbaatti ergaa dabarseen pirezidaanti Tiraamp ittisa doonii waraana Ameerikaa kan Iraan irratti taasifame guutummaatti hojii irra jira jedhaniiru. Karaan bishaanii Strait of Hormuz bifaan banamaa fi hojjechaa jiraas jedhan pirezidaantichi. Yaadni isaanii inni dhumaa kun mormii isaanii kan dhiyoo akka agarsiisu Aljaziiraan gabaaseera. Guyyaa tokko dura Ameerikaan garee waraanaa Iraan Islamic Revolutionary Guard Corps waliin marii dhoksaa gochaa akka jirtu ofumaaf pirezidaanti Tiraamp dubbatanii turan. Teheraan garuu yaada sana guutummaatti fudhatama dhabsiisteetti. Tasuma mariin nuti ammatti Tiraamp waliin godhaa jiru hin jiru jettee turte.